Ashama kamultan hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa ani Yuhun Ingidaati. Barattoonni naannoo Oromiyaa irraa Yuunivarsiitii Baahir Daaritti barachaa jiran eenyummaa keenya irratti xiyyeeffatamee yakki nurratti raawwatamaa jira jedhan. Walitti bu'iinsa Yuunivarsiitichatti deemaa jiruun dhiibbaan jiru kan isaan yaaddesse barattoonni gariin gara Finfinneetti deebi'aniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaatiin walitti bu'iinsa kana kan kakaasaa jiru qaamolee michummaa saboota lamaanii hin feenedha jedheera. Abrahaam Birruu bal'ina oduu kanaa qopheesseera. Yuunivarsiitii Baahir Daar torbaanii as nagaan akka hin jirre barattoonni himaa jiru. Rakkoon nageenyaatuun ittuma hammaattee barattoota naannoo Oromiyaa yaaddoo caalu itti dabaltee gariin gara maatii akka deebi'an dirqisiisaa waan jirtu fakkaata. Hammeenya rakkoo tanaa barattoota Finfinnee dhufan qaamaan arginee dubbifnee jirra. Guyyaa qibxataa galgala naannoo sa'aatii 11tti nuyi mana barumsaa turre. Kilaasii kan qabus ture barattoonni namni rakkoon kun hin uumamne beeke tokko illee hin jiru. Yaa ta'uti naannoo sa'aatii 11tti yeroo nuyi kaaffee galaa irratti maal akka ta'e maal akka uumame osoo hin beekin gibbii dhaalaa jechuudha. Dullaa qabatanii kun immoo dhakaa guurratanii dhufanii Oromoon gibbii keenya keessaa yaa ba'u Oromoon gannu lakkisaa maal jechaa dhufanii isaan booddee nuyi gara doormitiitti baqannee kan baqate gara doormitti baqate warra bakkeetti hafan immoo dabaddabanii ari'anii. Ka'umsi walitti bu'iinsaa maal akka ture barattoota gara Finfinnee dhufan kanarraa quba qabaadha. Ka'umsi waan kanaa gaafa duraanii tokko odeeffannoo tokkotu jira. Odeeffannoon jiru kun maal ture? Hawaasni isaanii marii maalummaa isaan beekamne tokko mari'atu jedhan. Ergasii ijoollee isaanis isaan wajjin baanii mari'atu. Mari'ataniiti dhufanii ergasii hiriiraan wajji ba'aa isinis jedhuun ijoollee keenyaan. Ijoolleen keenya isin wajji baana kaayyoo hiriirichaa maalinni dhaadannoo isaa hoo maal jedha yoo jedhanii ittiin himan. Yuunivarsiitii kanatti yakki eenyummaa keenya irratti fuulleffate nurratti raawwatamaa jira jedhu barattoonni naannoo Oromiyaa Yuunivarsiitii Baahir Daar baratan kunneen. Poolisiinis kan biyya gibbii keessa jiru nutuma gara kaaniin barataan warraasi garas goree nutuma gara gibbii keessa gaafa alatti banu immoo uummatis nutuma baay'ee waan nama yaaddessuudha. Barattoonni kunneen ragaaleen barnootaa fi meeshaaleen isaanii mooraatti hafanillee balaaf saaxilamoo ta'uu dubbatu. Rakkina kanaaf jecha barnoonni mooraawwan hedduu Yuunivarsiitii Baahir Daaritti adda citee akka jiru himu. Haalli baruu barsiisuu ammaaf dhaabbateera. Waan kana irratti hooggansi Yuunivarsiitii Baahir Daar laafina akka agarsiisellee himanii jiru. Dheengadama pirezidaantii Yuunivarsiitii Dr. Fireedhaan achitti hospitaala ijoollee bira dhufanii turanii walii haasofne ammaaf isaani haala jiruun inuma tasgabbeessina jedhu garuu dhimmichi isaaniif ol ta'eera. Wanti Yuunivarsiitii Baahir Daaritti ta'aa jiru falaa tattamaa argachuu akka qabullee gaafatu barattoonni. Ani garas deebi'uuf baay'ee abdii kana kutachiisu keessa tokko eenyutti akka deebi'u hin beeku. Fakkeenyaa achitti deebi'a gaafa mana barnootaatti dhufu mana barnootaa keessaa osoo rakkoon tokko narra ga'e eenyutti akka dheedhu hin beeku. Nuti wanti barbaannu ammaaf nuyi ija jirtutti qoricha buusan jetti Oromoo yoo mammaattu tokko wanti nuti barbaannu ijoolleen keenya ka achi jiranii nagaan firiindamii argataniiti haala cunqursaa kana keessaa ba'u kan nuti barbaannu. Ka jiran achitti to'atamee kan dhabames haa barbaadamu. Dhimma kanarratti pireezidantii Yuunivarsiitii Baahir Daar Dr. Fireew Tagany bilbilaan dubbisuuf yaallus waltajjii irra jiraachuu isaanii nu barreessan. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Assammaany Asras bilbilaan wayita dubbisne dubbiin kun qaamota hariiroo gaarii uummata Oromoo fi Amaaraa busheessuu barbaadaniin dubbii kaka'ee jedhan. Dubbii kana keessa paartii daatanii kan badii dalaganis jiraachuu himan. የሆኑ ፓርቲዎች አባላት ሆነው መሀል ላይ ሆነው ብጥብጥ የሚፈጥሩ እንዳሉና የሚያነሳሱ እንዳሉ ደርሰንበታል። Miseensonni paartii wayii jidduu seenanii dubbii kana akka kakaasan bira geenyeerra. Furmaata waaraaf hooggansi mootummaa naannoo Amaaraa fi Yuunivarsiitii Baahir Daar mari'achaa akka jiran himanii jiru. Barattoota gidduuttis mariin eegalamuu himanii jiru obbo Assammaany. በቅርቡ ተማሪዎች እርስ በርሳቸው የእርቅ ሁኔታ ልክ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እንደተደረገው Yootti barattoonni walitti dhufanii akkuma Yuunivarsiitii Dabra Maarqositti eegoon sagantaa araaraa ni qopheessu. Sanaaf hawaasni naannichaa qophii eegaleera. Barattoonni miidhamanis yaalamaa jiru. Nageenya barattootaafis of eeggannoon godhamaa jira. Wanti yaaddoo ta'ee mul'atu ulfaataan hin jiru. Dhiyootti mooraa hundatti barnoonni itti fufu. ያው በቅርቡ ትምህርቱ የሚጀምር ነው የሚሆነው. Barattoonni 20 ta'an walitti bu'iinsa kanaan miidhamuu obbo Assammaany OMN'tti himanii jiru.
Garooduu keenya sattiyaanutti wayitaa ceenu ammoo garaagarummaan dhaabbilee siyaasaa gidduutti mudatu hawaasa gaaga'uu hin qabu jedhan jiraattonni godinaalee lixa Oromiyaa. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN bilbilaan dubbise tibbana aanaalee fi magaalota gama lixaa hedduutti sochiin hawaas dinagdee fi hojiin mootummaa danqamee jiraachuu himaniiru. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Garaagarummaa ABO fi ODP gidduutti uumameen wal qabatee magaalotaa fi godinaalee lixa Oromiyaa hedduu keessatti sochiin daldalaa, geejjibnii fi hojiin mootummaa danqamee jiraachuu jiraattonnii fi aanga'oonni naannoo OMN itti himan. Magaalaa Naqamteetti wiixataa darbarraa eegalee ba'anii galuun rakkoo ta'eeraa jedhu jiraatanii magaalichaa maqaan isaanii akka eeramu hin feene. Yeroo ammaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa baay'inaan magaalaa Naqamtee keessa buufatanii jiraachuu himuun guyyaa kaleessaa lubbuun nama tokko darbeeraa jedhan. Magaalotaa fi aanaalee godina Wallaggaa lixaa hedduu keessatti sochiin martuu danqamee jiraachuus odeeffannoon jiraattota godinicharraa argan ni mul'isa. Godinichatti tibbanaa sochiin danqamee turuun dhugaadhaa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Wallaggaa lixaa obbo Gammachuu Dabalaa har'a garuu fooyya'insi jiraachuu dubbatu. Guyyoota sadan darban gabaanis waajjirri mootummaas bifa adda ta'eenidha kan cufamee ture laguu gabaa karaa jedhamuuni. Guyyaa har'a kaleessa garuu xiqqoo wanti mul'ate jira. Har'a sochiin jira jechuun hin danda'amu. Sochiin daldalaas ta'e geejjibni dhaabbachuun keessumaa lammiilee harka qalleeyyii waan hubuuf rakkoon irra deddeebiin mudatu kun fala argachuu qabaa jedhan obbo Gammachuun. Garaagarummaan ODP fi ABO gidduu jirus gara hawaasa gaaga'utti deemuu hin qabu jedhan. Garaagartummaa jiru gara waraanaatti deemuudhaan osoo hin taane gara yaadaan walii hiikuu gara hayyoonni keenya waan isaan kaa'aa jiran jechuudha. Bal'aadha yaadii miidiyaa garaagaraadhaan ibsamaa jiru kana fudhannee gara tokkummaatti dhufu garaagartummaa keenya dhiphisuun jaalalaa fi nageenyaan carraa uummata Oromoodhaaf amma dhufee jiru kana akka inni nurkaan baane akka isaan godhaniin dhaamsa qabe. Magaalaan Dambidolloo fi aanaaleen godina Qellem Wallaggaa hedduunis rakkoo wal fakkaatu keessa jiraachuu jiraataan godinichaa Sheek Umar Quubsaa yaada OMN'if kennaniin ibsaniiru. Dambidolloo waraanaan guutamtee jirti. Halkanii guyyaanii waraanumatu keessa olii gadi naanna'aa uummati nagannaa gabaatiin wal qabatee baay'ee rakkoo guddaa keessa jira. Aanaaleen isaas akkasuma rakkoo guddaa keessa jiru. Karaa deemuun baay'ee rakkoodha. Namni lubbuu isaatiif hin sodaata. Namni mataan isaa fo'amee adeemamu argame ajjeefama. Baay'een daldalaan jiru. Olii gadi deemuun hin jiru. Tapha siyaasaan wal kuffisuuf adeemsi deemamu kamuu badii hordofsiisaa jedhan Sheek Umar dhaabbileen siyaasaa fedhii uummataaf dursa kennuu akka qabanis dhaamaniiru. Hunda kana kan fide iddoo kanaan ga'e waliigala kan fide uummata Oromooti. Kanaaf uummata Oromoo kana sagalee isaa dhaggeeffatamuu qaba. Waan fedhii uummataa irratti hundaa'anii nagaa buusuun hin danda'ama. Fedhiin uummataatiif kallattiin uummati kennu sun yoo hojiirra kabajameen oola ta'e baay'ee waan salphaadha. Garuu immoo mala abshaalummaadhaan tapha siyaasaa taphatanii daandiirraa yookiin tapha keessa wal baasuuf jecha taphee taphatamu kun immoo badii guddaadhaa fi walfitiinsa uummata Oromoo irratti fida waan ta'eef furmaati isaa gadi bu'anii uummata mariinsanii furmaata waaraa waan murtaa'e irratti akkaataa heera mootummaatiin wal simuun akkaataa fedhii hundaa simatee giddu galeessa godhatanii hojiirra oolchuutu baay'ee murteessaadhaan siin jedha. Oduudhuma wal qabateen ABO fi ODP'n qabsoo uummanni itti dhiigee asiin ga'eef gatii kennuu qabu jedhan jiraattonni godina Booranaa magaalaa Yaaballoo. Jiraattonni magaalichaa paartilee Oromootiin waliigalaa qabsoo Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisaa jedhaniiru. Yaada isaanii Guyyoo Waariyoot qindeesse. ABO fi yookaan OPDO idduutti yaada gargarii bahe kana hawarri ammata wal dhibuu jira kana waan guddoo nu gaddisiisaati. Sabi Oromoo tokko jireenyi isaa tokko dhalooti isaa tokko maqaa dhaabatiin immoo dhaabdii Oromoo malee Oromoon dhaabaniti. Oromoo waggaa hedduu sababa Oromummaatiin bada turte. Tamaariin dhumata turte. Horsiisee bulaan dhumata ture. Naggaadeen dhumata ture. Maqaa Oromootiin dhumata turan. Aginu dhumannu nugaa karaa isaa galuudhaanii galan. Uummati Oromoo cufummaan hin koble. In gammad garaa gaddeebi wanni sun adolamin bulinu Oromoo deebite. Wanni kun waan ceeraati. Wanni guddoo ceeraa yoo uummati Oromoo kaduri yaayyu wal wallaalee jedhanii amma immoo yaayyu wal dhaga'ee jedhanii uummati qar wal wallaaliyaa walti deebi ilmaan ayya jedhanii
beekaaftiin dhaloota aktiifoota isaa raasaa galchanii amma ammoo warri qarraasaa galchan kaantu ammallee deebi'ee haalee raasaa raruu jiraatanii hangam kiyyaanii waan guddoo ceeraa jedhe. Warri Oromoon feene Oromoon ufiin uf bulchuu hin dandeettuu jedhan. Sun mirkaneessan jechuudha bakka kunam kanan mirkanaa jechuudha wanni dhibiin hin jirtu. Warri dhaaba waliigaleetiin uummateen hagan hedduu garbummaa irture garbummaa sun keessa baasuu fi yaadii isaanii cimee kanu jirees ta'uu malee ka uummata Oromoo bittinneesseetiin dhiigisa buusu. Harargee lixaatti horsiifatee bultoonni aanaa gumbii bordoddee uummanni burjaajii keessaa bahee gara hojii isaa idileetti deebi'uu qaba jedhan. Oromoon diinagdeen cimuu qaba kanaaf ammoo hojii misoomaaf xiyyeeffannoon kennamuu qaba jedhaniiru. Tokkummaan Oromoos murteessaa akka ta'e dubbataniiru. Odii Muusaa yaada isaanii qindeesseera. Khara diinagdeetti horachuu dandeenyu. Khara khira sabdaabtoota kana to'annaa keenyan oolchuu dandeenyu. Daandii nuusaa ku qaban. Nutis daandii isaan nuusaa kan kanarra deemne addunyaa wajji wal dorgomuu qabna. Mootummaa keenya Abiyyuu fi Lammaa birallee dhaabbannee nuti nulleen horsiisee bulaan bakkittoo isaan dhimmiti isaan hanqatte gubbatti horsiisee bulaan kun hidhannee ni deeggaruu barbaanna. Waan uummata irraa eegamu uummanni nageenya isaa kabajatu qaba. Mootummaa qofaa irratti jedhee mootummaa qofaa irratti rarra'uu qabu. Nageenya abbaan uummata. Uummanni immoo nageenya isaatiif dhaabbachuu qaba halkanii guyyaa. Rakkoo jirtu yaada wal gaafannee waliif dabarsinee rakkoo jirtu yaadanii kattuu mariidhanii kachuu qofa. Kanaan jiru kallattiitti wal agarsiisuu malee waan takka waan biraan nurraan barbaachisu. Oromoon gaafa durattuu miidhamte garagara deemuun miidhamte. Qabsoon akka galma ga'uutti itti jabaatu qabnaa. Khira sabsaabdonni qabeenya sassaabaniiti biyya teenya keessa qabeenya hin jiru. Jiraattonni magaalaa Bulee Horaa hanqina boba'aatiin rakkachuu himan. Jiraattonni OMN dubbise namni tokko boba'aa guuttachuuf sa'aatii 8 hanga 9 turuuf dirqama. Rakkoon kun erga mudatee ji'oota 3 lakkoofsiseera jedhan. Boba'aan barmeelii fi jarkaanitti waraabamee taarifaan ala liitirii tokko birrii 100 hanga 120tti kan gurguramu ta'us himan. Dhimma kanarratti hooggantoota waajjira daldalaa magaalaa Bulee Horaa dubbisuuf yaaliin taasifne hin milkoofne gabaasni kan Guyyoo Waariyooti. Godina Arsii aanaa Martiitti guyyaa kaleessaa hiriirri mormii bahamuu jiraattonni himan. Jiraattota gidduudha kanneen OMN fi yaada isaanii bilbilaan kennan hoogganaa waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Alamuu Simee mormuun hiriirichi bahamuu dubbatan. Bulchiinsi aanichaa gama isaatiin hiriirri kaleessa geggeeffame kan kashalabootaati jedhe. Abdusalaam Hasan. Godina Arsii aanaa Martii magaalaa Abboomsaatti hoogganaa biiroo ODP jiddu galeessaa Dr. Alamuu Simee mormuun hiriirri mormii gaggeeffamuun himame. Mormiin kunis wayita hoogganaan kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa daawwachuuf garas imalan kan geggeeffame ta'uun ibsameera. Dr. Alamuu Simee kalee mana barumsaa dhufee barattoota walitti qabee barattoonni immoo ati bakka hin buutu ati absuudha ati aanaa keenya bakka bu'uu hin dandeessu ati nama keenya kulaasee nama keenya ajjeesisiisee aanaa kana dhufteeti numaa ta'uu dhaga'uun barbaadnu jedheen manni barumsaa hundi waliigalteedhaan itti ka'een irraa bahe. Kana bira dhufee guyyaa ji'a tokkoon bira dhufeetiin uummata qeerroo aanaa Martii uummata kana bira hidhaman warra miidhame jedhee walitti qabeen dubbisuuf jennaan uummanni bifee hin barbaanne warra godina Arsii wajjin hooggantoota godina Arsii wajjin dhufe. Guyyaa kana uummanni hin barbaanne jedheetiin ofirraa ari'ee. Jiraattotni aanaa Martii kanneen OMN bilbilaan dubbisee Dr. Alamuu irraa komii cimaa qabnaa jedhan. Ta'umsi isaa bara 2009 irraa waggaa darbee jechuudha yeroo komaandii poostisanii uummata aanaa kanaa tokko lamaadhaan gara nama lubbuu gara nama lamaatti darbee asirratti kun immoo homaa waraanaatti miti kan lubbuu nama kana wannaa jedhaa ture isaanii isaa fi bulchaa aanaa kanaa kan ta'e obbo Waajjira Abdulkariim jedhama. Jarri lamaan yeroo san aanaa kanarratti waan guddaa suukaneessaa dalagaa ture nama dhiigatu isaa fi waadoo nama kanatti isin dura komaandii poostiin fichisiisee komaandii poostiin isaa ture magaalaa keenya keessa kan deemnedha. Mormii kana hordofuunis qeerroon qaamolee nageenyaan adamfamaa jiraachuu jiraattotni eeraniiru. Itti gaafatamaa qeerroo kan ta'e buutoo waan kanuma jedhamu battaluma sanitti sa'aatii 11 akkana irratti fuudhanii bakka biiroo lubbuutti fuudhanii gara mana adabaa geessanii kan booda dabare immoo jundii hajjii kan jedhamu sallee bakkuma waajjira kominikeeshinii hojjetaa achi fuudhanii sallee hidhanii
Nambo dammalle akkasumas sodaachisu jira roob jaaraa qabatanii ammoo makiinaadhaan magaalaa keessa socho'aa jiranii ammallee nama barbaadamaa jira. Bulchaan aanaa martii obbo Arabuu Hussein gama isaaniitiin hiriirri magaalattiitti gaggeeffame kan kashlabbootaati jedhan. Abeet. Nagaa jirtu. Fayyaadha. Obbo Arabuu Hussein bulchaa aanaa martiiti miti? Eenyu? Abdusalaam Hasan jedhama waa'ee manni raas ni bilbila. Fayyaa jirtu? Nagaan. Aanaa keessanitti kaleessa mormiitu ture jedhama dhugaadha. Lakki mormiin yaannidha mormiin hin jiru. Maaltu jira re? Mormiin hin jiru yaa'u kashlabbeedha. Kashlabbee seera eeguuti malee mormiin hin jiru. Doktor Alamuu Simee mormuudhaan hiriirri hin baafne kaleessa biratti. Doktor Alamuu Simee mormuudhaan hiriirri aanaa keessanitti hin baafne. Namni fakkeeffatee deeme jira waan ta'eef hiriira numdahin nama 3-4 walitti qabee namni geggeesse hin jira. Bulchiinsi aanichaas namoota hiriira mormii kana qindeessan jedhee hordofuun seeratti dhiyeessaa jiraachuu bulchaan aanichaa obbo Arabuu Hussein eeraniiru. Gara oduu keenya itti aanutti wayitaa ceenu ammoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan doolaara Ameerikaa miliyoona 1 dhaabbata Ethiopian Diaspora Trust Fund jedhamuuf kennuuf kaayyoo kaa'ame galmaan ga'uu isaaniitiif galateeffatan. Muummichi ministeera ibsaa kana kan kennan karaa Tiwiitarii biiroo isaaniitiin yeroo ta'u odeeffannoon weebsaayitii fandii kanarraa argame akka ibsutti doolaariin miliyoona 1.33 caalu amma galgala har'aatti funaanameera. Fandiin kun onkoloolessa 22 bara 2018 waamicha muummichi ministeera Itoophiyaa dhiheessaniin kan eegale yeroo ta'u akka karoora isaatti lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan hundi guyyaatti doolaara Ameerikaa 1 yoo gumaachan rakkoowwan misoomaa ijoo biyyattii furuudhaaf gargaarsa guddaa ni taasisa jedhamee abdiin irra kaa'ameera. Gara oduu maddeen alaarraa arganneetti wayitaa ceenu ammoo Sudaanii keessatti gatiin bittaa daabboo fi boba'aa dabaluun wal qabate walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi hirmaattota hiriira mormii gidduutti uumameen lubbuun namoota 19 darbuusaa aangawoonni mootummaa Sudaan ibsan. Maddi oduu kanaa TRTdha. Mallasaa Dirribsaa bal'inaan isinitti hima. Sudaanitti gatiin boba'aa fi daabboo dabale humna keenya oli jechuun lammiileen biyyattii magaalota biyyattii garaagaraa keessatti hiriira mormii bahuu erga jalqabanii guyyooti lakkaa'amanii jiru. Hiriira kana waliin wal qabatee lubbuun namaatis akka darbee fi miidhaan akka dhaqqabee ibsamaa jira. Dubbii himaan mootummaa Sudaan Baashaar Jumaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin humnoota nageenyaa 2 dabalatee lubbuun namoota 19 darbuu himanii jiru. Namoonni 219 immoo madaa'uu isaaniitii kan dubbatani. Aangawoonni Sudaan kana haa jedhan malee dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International jedhamu garuu hiriira mormii mudda 19 jalqabee kanaan wal qabate lubbuun namoota 37 darbuu isaati ibsa tibbana baasanii kan gabaase. Gatiin daabboo paawundii Sudaan tokkorraa gara paawundii Sudaan 3tti dabalamuu isaa waliin wal qabate hiriirri mormii magaalota xixiqqoo fi baadiyyaalee biyyattii keessatti jalqabe kuni amma gara magaalota gurguddoo kan akka magaalaa Muummitti Kaartumitti babal'achuun cimee itti fufuusaatu dubbatama. Hiriirri mormii kuni amma itti fufuun gartuuleen dooktarootaa fi gaazexeessitoota yeroo ammaa kanatti laguu dinagdee akka gaggeeffamu waamaa jiru. Egan hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanneen turanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen OMN biroon itti fufu halkan gaarii isiniif hawwina. oduu gammachiisaa hawaasa Itoophiyaa UAE jiraataniif amajjiif bara 2019 mariin hawaasa Oromootii fi kanneen biroo magaalaa Dubaayitti ni qophaa'a. Marii kanarratti xiinxalaa siyaasaatii fi daayireektar OMN Jawaar Mohaammed ni hirmaata. Amajjiif bara 2019 waaree booda sa'a 3tti walaagaa bakki Sports Hall Ittisaalat Akaadaamis Sports fi Leisure Club Sheikh Zayed bin Zayed E11 Exit 60 Muhai Sanaatu Dubai UAE.
oduu gammachiisaa hawaasa Itoophiyaa UAE jiraataniif amajjii bara 2019 mariin hawaasa Oromootii fi kanneen biroo magaalaa Dubaayitti ni qophaa'a. Marii kanarratti xiinxalaa siyaasaatii fi daayirektar OMN Jawaar Mohaammed ni hirmaata. Sagantaa kanarratti warra VIP ta'aniif sagantaan irbaata ni qophaa'a. Amajjii bara 2019 waaree booda sa'a 3tti walaagaa. Bakki Sports Hall 8 Salat Academy Sports fi Leisure Club Sheikh Zayed bin Zayed 11 Exit 60 Muhaysanatu Dubai UAE. Xiinxalaa siyaasatii fi daayirektar OMN Jawaar Mohaammed hawaasa Sumaalee wajjin magaalaa Dubaayitti ni mari'ata. Amajjii bara 2019 galgala sa'a 6 eegalee afeerraa irbaata wajjin bakki Hotel Hyatt Regency teessoon Al Khalij Road Dubai UAE. Xiinxalaa siyaasatii fi daayirektar OMN Jawaar Mohaammed hawaasa Sumaalee wajjin magaalaa Dubaayitti ni mari'ata. Amajjii bara 2019 galgala sa'a 6 eegalee afeerraa irbaata wajjin bakki Hotel Hyatt Regency teessoon Al Khalij Road Dubai UAE.